qannasera sababiin sabbitiin nyaadde biddeen nyaadde lallabuu danda'u ani natti ulfaata gati ta'eefi waaqayyo iddoo kana jira. Amen jettanis? I don't know. Phaawulos fuulduratti waldaa argitaniittus hin beeku yeroo isaa malee Phaawulos paasterii ta'uun isaa jala gaheera. Dhuguma inni faarfataa inni garuu nama akka dinnicha biyyoo keessaa ol yaa'ee fuuldura isaa taa'ee dinnicha isa biyya keenya beektanii yaa'ee yeroo isaa ga'ee fuuldura isaa guutee jiru argame. Bara isaa iddoo isaan beeku garuu ati tikseera jedheera waaqayyo. Pastor Phaawulos jechuu keenya waggaa 10 kana. Anoo guyyaa isaan beeku. Anoo yeroo isaan beeku. Dhuguma ani argeera. Inni arge waaqayyo moo fiixaan hin baasa. Gooftaan na galatu. I don't know gooftaan jira iddoo kana. Maqaan isaa ulfaatu. Waa cabeera. Si jalaa waa cabeera. Dhuguma waa cabeera. Sirra taaf. Amen jedhaa kaayi. Ishee keessaa sin afurri waaqayyo ciniinfatee aada ture Phaawulos gaafas ta'u maqaa waaqayyoo eebbifsa. Afaan Araan ishee maayila beektu ani waaqayyo gooftaan maccaa golga sirraa kaasee gaheera ture. Isheen dhageessitee hin beeku ani garuu dhagaan ture achi taa'ee. Afaan ishee afurri waaqayyoo xirqanii aadee ani golga gurraacha sirraa kaaseera. Sasera. Sasera. Galanni gooftaaf haa ta'u. Amen jedhaa kaayi. Suuta jedhee dubbadha ergaa manaa. Ani immoo gaafa ergaan natti dhufu nan raajasi, nan lallabasi, nan barsiisasi. Misqilqilna garuu iddoo isaa bira ga'a. Yoo raftan isin bira darbuu isaati. Yoo dammaqxanii fudhattu ta'e immoo fudhadhaa. Amen. Waa ijaaraa jira waaqayyo. Mee yoo ulfina waaqayyoof dubbii waaqaa kaanee dhaabannee iddoo tokko dubbifannu macaafa lallabaa ergaan kun erga dhufee gidduu kana idduma koo jira. Ergaadha kanaaf akka ergaatti dhaggeeffadhaati. Kadhannee booddeen fidna dafne macaafa lallabaa boqonnaa 11 lakkoofsa 5 dubbisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Macaafa lallabaa jedhe kakuu moofaa keessa. Karaa qilleensi irra deemu yookiis gadameessa keessatti baannaan attamitti mucaa akka ta'u akkuma beekuun hin dandeenye akkasuma waaqayyo inni waan hundumaa hojjetu kan godhu beekuu hin dandeessu. Amen jettanii? Dinqiidha sagaleen kun irra deebi'ee dubbisu. Amaariffa saammoo naa baasii lubaa amaariffaanis dubbisuutu irra jira gatii ta'eef. Irra deebi'ee dubbisa. Karaa qilleensi irra deemu yookiis gadameessa keessatti baannaan attamitti mucaa akka ta'u akkuma beekuu hin dandeenye akkasuma waaqayyo inni waan hundumaa hojjetu kan godhu beekuu hin dandeessu. Kanaafuu qilleensi garatti deemuun beekanii garuu qilleensi deemaa oola. Karaa darbuu namni ilaalee duukaa bu'ee beekuu hin jiru garuu qilleensi numa deema. Waaqayyos karaa inni dhufu hin beektu, karaa inni deemuu hin beektu, waan inni godhu sun beektu. Inni hundumaa danda'u garuu waa hojjechuudhaaf as gidduu jira. የዱብስኔ ማንፈሳ የነፋስ መንገድ እንዴት እንደሆነች አጥንትን በእርጉዝ ሆድ እንዴት እንድትዋደድ እንደማታውቅ እንዲሁ ሁሉን የሚሰራውን የእግዚአብሔርን ሥራ አታውቅ። አሜን። ገለኒ ሲፋተው አሜን። ገለኒ ሲፋተው አማዩስ ሲገለቴፈናው ተወሰደ ቢዳጋው ሰገሌ ኬኛ ኦልፉነ ሲገለቴፈና ሰሚቱ ኑረት ባናሜ
samii waaqaaf lafaatu nurratti baname. Hafuura kee hafuura waaqayyo waaqa jiraataatu nurratti dhangala'e. Hidhaa keenya hiikuudhaaf nurratti dhangala'e. Dukkana keenya ibsuudhaaf nurratti dhangala'e. Ergaa du'aa karaa tambisuudhaaf nurratti dhangala'e. Maarree galata malee maal fudhata gooftaa Yesuus. Galanni mana kana keessas taa'u kaa'u. Ameen si taa'u kaa'u. Galanni foolii qabu siifa dhangala'u. Ameen siifa dhangala'u. Egaa qilleensi karaa inni deemu akkuma hin beekne. Waan ati hojjetu eenyuyyuu namni sammuu isaatiin bira ga'uu akkuma hin dandeenye. Karaa aniif sabni kun hin beekin maqaa gooftaa Yesuusin kootuu fayyisii nu hambisi. Haaresii nu hambisi. Kaasii nu hambisi. Fayyisii nu hambisi. Kana gochuudhaan immoo ilma kee Yesuus Kiristoosin kabaji. Maqaa gooftaa Yesuusin. Illee fidaa ta'a. Yeroo gabaabaa dubbachuu na yaala yoo afurri waaqayyoon gargaare ergaan garuu akka kaleessaa iyyeen dubbannu suutuma iyyeen dubbanna keessatti takkaafuuf achumaanis immoo paasterii kan ta'e bartuu jechuudha. Okay, paasteriidha. Warri kaleessa hin jirre jirtu as keessa baay'eetu jira namni kaleessa hin jirre harka baasaame basuma waldaa walakkaa akka jiru baga nagaan dhuftan. Amen jettanis. Maqaan koo hundeedha. Asuma Minnesota irraa dhufe fagoo miti. Hojiin koo immoo paasteriidha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Paasterii waldaa St. Michael keessa hojjedha. Dingata waldaa adii jechaan ture. Waldaa adiin kun badaadhaan narra si yaa'uu didde ammayyuu baga didde. Amen jedhaa kaa'e. Baga didde. Inni as jiru Yesuusin caala. Amen. Akkamidha waan san. Inni si wajjin jiru Yesuusin caala. Amen. Dur waaqayyo waldaa adii keessatti isa kabajne ture baay'isne. Amma garuu waldaa warri adii Oromoo fi Itoophiyaa keessatti waaqayyoon kabaju. Amen. Waaqni karaa isaanii biyya keenya hambifataa jedhu Ameerikaa keessa. Karaa eenyu? Karaa warra Itoophiyaa jedhu. Sababisa Luteraanii nama Itoophiyaa keessatti garmalee guddachaa jira miniire kanarraa kan ka'e waaqayyo karaa isaanii nu oolcha ta'innaa laata jedhanii abdii qabu. Kanaafuu inni si wajjin jiru isa eenyu wajjin jiru iyyuu caala. Inna warra adii keessaati warra Misiriidhaan tajaajilan warri Misirii warra akkasinitti gaaffiin taanee fi itti immoo warra intinaa miti Oromiffaan maayila Paawulos maqaa isaanii. Nulfaata mayyoojjate isa Paawulos jedhe sana. Warra gadhaanii nama gadhoomsan miti. Waldichi. Sinii galee akkasuma jedha mitiidhe Paawulos. Miti Paawulos. Paawulos inni asirraa akkasuma jedha kanaaf anatu jedhe miti. Addagee ta'uu koo miti. Wangeelumata. Isaan kun warra baay'ee konservatiivii warra wangeela jaallatan. Wangeela Kiristoos duwwaa. Waaqeffannaa waaqayyoof duwwaa. Kan nuti waaqessin waaqa sadan tokko duwwaa. Fayyinni amantiidhaan duwwaa. Haleluuyaa. Ooluun keenya immoo ayyaanaan duwwaa. Warra jedhan bakka makaa biraan jiru. Kanaaf konfiuzii akkasii hin taaneef jedheetan. Okay? Gooftaan haa eebbifamu. Ergaa tokkotu keessa koo jira. Ergaa kana garoota isinitti himiin dura. Duratti isinillee hin qaqqabne malee ani dur mana barumsaa elementarii gaafa baradhu faazariin faa wayyaa waggaatti si'a takka malee naan baqaqsiisan. Nagaa'eertu hundi keessaniyyuu yaaddiidha kanaaf isiniin galu. Ani garuu qaqqabeera. Wayyaa waggaatti gaafa hanquxaaxa ishee yaadaan biyyeen galii naaga. Gaafa hanquxaaxa ishee dhaqanii wayyaa nu baqaqsu. Ya ilillee gaafis garaa keenyaa dhangala'u ya gammachuu ya awwaara kaasu sinitti mun danda'u. Garuu gaaf tokko ilaameen jedheen abba maaliif wayyaa baqaqaa aqeensii baqaqsiisa naan jettaati maaliif reedimeedii sanaan bittuu hin jedhan. Reedimeedii jechuun ikkoo isa akka kana jechuudha. Na dhagaa'eertu ni dhaggeeffadha ilaa.
yoo waan ani kana booddee himu oduu kana yoo sinii gale salphaatti fudhattanii galtu. Inna ready-made maafin bittuun jedhaan mucaan nama taasisu kubaayii ready-made jechuun maa jechuudha naan jedha. Injiru kaayoo kus looyaa qedaame injiru warri looyaa qedaame irraa dhuftan as keessa jirtu injiru daa looyaa. Okay, beekaa. Gara guduru komposha faachuudha. Komposha sa walloo keessaa ta'u ta'e guduru faachuudha. Inna injiru achi ready-made. Inna in baqaqsiisa fudhannee gammachuudhaan mana galla. Borimmoo mana obbo Bulchaa dhaqneetu jedhaan heenna isiniif safaraa jedhaan. Maal gochuuf? Hodhuuf. Inna obbo Bulchaan immoo baay'ee mana naasisa. Irsaasii wayii gurrarras kaateetu. Gaafa geessinu nuftee getaachoo middle name koo getaachoo dhagaa. Okay, fidi kaa kottaalee wayicha sanni nuti baqaqsiisanne sana dhufee waan akka pilaastikii tokko gadi jedhee as jedhee achi jedhee nu darbeetu irsaasii isaa fuudhee wayittii irra chookkiidhaan maal godha beektu masmara godheetu isa jaarsi baqaqsiise inni immoo nafsii ishee keessaa baasa bittinneesse. Masmara godhee maqasiisaa fudhee kukkutee lafa naqa. Nagaaf tokko kabaluuf hin kee yaale. Dhuguma maaliif jennaan waan ati bittinneessite kana keessaatii jireenyi bahuu danda'a hin jedhen wayyaan kun deebi'ee wayyaa ta'uu danda'a hin jedhe silayyuu aareedhan isa baqaqaa fuudhee naqe. Naxalaadhaan uffadha moono surreen barbaada kittaan barbaada. Inni immoo kittaa akka hin taanetti homa akka hin taanetti masmaree kukkutee lafa shanaqe. Nannaale dhuguma nannaale maaliif dhuguma kana keessaa jireenyi bahaayee. Yaadanii beektu takka waaqayyo maaliif jireenya ready-made hin goone? Warri Jarmanna duukaa jirtu jireenyi amma moolii dhaqxanii moolii lama biyya kanaa iddoo dhaqanii wayyaa bitatan moolii dhaqxaniitu isas ofitti ilaaltanii isa sinitti ta'e hin hambifattu. Isa sinitti ta'uu didee deebistanii ishee keessu. Caammas ilaaltanii yoo sinitti ta'e fudhattan yoo ta'u baatee maaliif tidaalee akkasiin goone waaqayyo? Isa nuu ta'u wittim likkii baleekee manas biyyas iddoo hundumaa jireenya maaliif waaqayyo? Waan mara akka hin qabne ready-made akkamitti ta'utti safaree nuu ilaalle waaqayyo jettanii gaafatanii beektus. Ani takka akka jedheen gaafadhaan jireenya otoo ready-made ta'e maal rakkina qaba ture? Bakka rakkinni jiru ka hakuna matata. Na duukaan jirtan Keeniyaa irra dhufne jechuudha sin. Warri Swahili maayus akkasi hakuna matata minim shigir yelam. Bakka otoo waaqayyo jireenya ready-made godheera ta'eeti rakkinni jiru. Garuu jireenyi ready-made miti. Jireenyi bittinnaadha. Ameen jedhaa kaayi. Maaliif waaqayyumayyuu jireenya ready-made godhee nuu laanne wettani akkuma sagalee waaqayyootti iyyuu tokkoffaayi biyya lafaa cabee keessa jira. Ameen jettanis biyya lafaa maal ta'e keessa jira? Biyya lafaa abaarame biyya lafaa cabee keessa waan jirruufi hamma dhaqne hoolichi dhufee gara misirrichaatti nu sassaabee nu geessutti misiraachoo hakuna mataataan hin jiru. Ameen. Naqa. ምንም ችግር የለም ሳይሆን ሁሉም ችግር አለ። ችግሬን በለሰንጀን የማቀኝ ችግሬ ከስፋን እንዲበኔ ማለት አይ ወራስኒ ድዋታ መንጀል አፖሰን ጎረጋ እና ተቆፋን ዋቀዮ ከሁሉ ማሬዲ ሜዲ ኮሬሉት ላነስ ብየለፋቱ ጫማቅ አባራማን ለማፋልሞ ጎፍታን በጫ አንዴ isa barabaraan gammachuu jiraannu asitti gammachuu waan inni nuu kenne keessatti jabina nu barsiisuudhaaf kana nu godhe. Kanaafuu jedhamti Phaawulos gaafa warra Roomaatti gaafa dubbatu rakkina keenya keessatti guddaa hin gammanna. Ameen. Haalleluuyaa. Maaliif yaadni waaqayyo waan raawwatuuf jedha. Filiphisius keessattis akkasuma jedha. Maaliif yaadni waaqayyo maal ta'uuf waan raawwatuuf jedha. Kanaaf jireenyi ready-made miti. Garuu har'a waaqayyo gooftaan macaa waldaa warra nuun barkiif misiraachoo qaba. Ameen jettanii. Jireenyi keessan inni
ታሚል ለዳቤ የተበተነ ነገራችሁ የተበተነው በእግዚአብሔር እጅ ላይ ይሁን እንጂ ጅሬኒ ከሰን እንዲ ከመማ ታሚል ለዳቤ ኩማ ኡጉመ ጅሬኛስ ከሳ ባአጀተን ሀርከዋ ቀዮረ ታዲገሙ ማለ አከኦበ ቡልቻ ሚቲ ሀርከኦበ ቡልቻ ጫን ሀርኪዋ ቀዮ ሆዴ 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 ወለቲ ቀቤ ጅሬኛ ከሳ ባስ ergada sinjadera umbasa sinjadera waga politik male aule hewani natifakateo hewani yadate luba fikru frada lamana luba fikru wajhu bitina ajrenya keke sajrenya mbasana jede waga hallelujah nama ta'ajrenya ta'asichi wan kesaba ujra satijette yegana kanam maqaqo go kesaba ujra nanjere waqai kanam ulfina gogo kanam maqaqe miti kanam ulfina kemiti kanam ulfina gogo utubah nanjere waqai silesi ine minagro waldakaratu waqai dubadwele kalesa wanati dangalase የተበተነ ነገራችሁ ሃሌሉያ መላቂቱ የጠፋ ነገራችሁ በእግዚአብሔር እጅ ላይ ይሁን እንጂ ታሪክ ሰፊው እግዚአብሔር ሰርቶ ሕይወትን ያወጣል ንጉማ ከሳንጀለ ደካ ዲጋ ማንጀለ ከሰኒ ፈኖ ሳቀለታተው መለ ብትና አንጀለ ከሰኒ ሞለ ሳቀለታተው መለ ማሳከ ሰታተው መለ Bareche, honde, 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 honde. Amma kanun dajane Jesus. Ajane Jesus. Inflected. Nampas honde. Amen. Hamma kita kemi, hamma kita kosalo. Amen. Sirra nambaret. Amen. Anu ayo sirra nabadet. Sena kyo jende. Amen. Fule ilani nasaw. Amen. Fule ilani faradu. Amen. Karate beka. Amen. Sena ke bareche. Bareche waaqayyoon jedhama seexanniif namni na ilaale waa'ee kee ulfina naa laata waaqaaf ባጥንቼ እግዚአብሔር ሲናገር ምስክሪ አባቴ ተዋሳ ማለት ምስክሪ ፉንድረት ዋንዲ ዳዊት waaqayዮ jedhamuudhaaf arraba korra galata dhangalaase gaarratti baasee arraba korra galata dhangalaase masaanonni koda keeffachuu dhufani anis nan faarfadhe miti daawit dhoqqee sana keessa gaafa ba'ee dhagaarra gaafa sakaa'e waaqayyo fagoodhaa dhufan hin dhufu kanaa jedha masaanonni hundumtu hin dhufu waaqeffachuudhaaf sirratti naabdaniidha okay oh my God ergicha fudhataniitu baachuu duwwaadhaaf hin jenne baacaa duwwaadhaaf hin jenne የተበተነ ነገራችሁ በሰው እጅ አይሁን ብቻ እንጂ ሀርከነ ማረትን ተይን መሌ ባኬ ጎደ ሰነትን ተይን መሌ ሀርከ ሳረታተው አከቲ ሆዱ ቤካ አከቲ በሬቹ ቤካ ሸክላው ሰውን ሲያኔ እንደ ፍቃዱ እንደ መልኩ እንደ ጸጋው ሰርቶ አሳምሮ የኔ እጅ ይላል እግዚአብሔር His masterpiece the designer the engineer behind the curtain will collect you together for his glory okay ይህንን ታሪክ ሴና ከና ጥቅሲ አንዱበቹን እንደዳ ገሩ ሴና ነመጅረኛ ህክት ዋቅዮ ተሳሰ ዴም ሲሆን ኤፊትን ዮስሪት ድበደ ወዩ እንጂ ሴንቀላ ጥቅሲና ወራ ዋቅዮ ጃለተኒ ፏን እንዱምቱ ጉያ ሰጥቶ ወልቲ ቀባሜ ገረጋሪት ገሳ ጀኤፍቱን እንደዳ ገሩ ሴና ነም ተቆስቲ ነመጅረኛ ህክት ተሳሰ ዋቅሽ አርከኝት harku masarat tatasase debise bona mahode waqash hode malke sabas so let's go to roots gara roots ingesu abatamiti matalresa rooti bacaan root bogona afutu waqab balukartu pastor unde hirrimni narakisa erga
ergaan gabaabatti maalidha macaafni Hiruut yoo eeggani Waaqayyo jireenyi namaa harka isaarratti haqiiqamu malee singalleenne macaafni Hiruut bakka kana morgee lallaba kee dhaga'uuf dadhabeera hojiirraan galee hojiitti singalaan rafaan dhaggeeffadha amanuma kooti yoo eeggani mata duree isaa sinitti hima kana qabadha macaafni Hiruut boqonnaan arfanu ergaansa iyya kan dabarsu waan tokkoof tokko ni waadha seenaan kee jireenyi kee harka isaarratti hamittinnaa'u malee harka eenyurratti harka isaa hin amalu harka Waaqayyoo hin amala harka isaarratti hamittinnaa'u malee innoo yeroo isaatti hodhee hamma ulfina isaa isa ga'u ulfina baafataa wanti daawwatuma duwwaaf gale fakkaata gatii beekaniif isaan harka isaarratti hamittinnaa'u Santo, hallelujah. Hojjete. Hamma kemiti. Hamma ulfina sasa gabu. Keessa baase Yesuus. Ergaa kana waldaa kanatti iyyi labsi. Ani Waaqayyo hamma ulfina gosa ga'u nama baasanaan jedheera. Hiruut. Akkasitti waan galluun fakkaatu jedhee fakkaata jaarsi. Macaafni Hiruut akka jedhee jalqaba gaafuma jalqabu boqonnaan lamatti hiruu dandeenya salphaamatti isin gara barbaadanitti hira boqonnaan lamaan inni jalqaba Hiruut sibbatten jireenyi gaafa diigamu boqonnaan lamaan inni dhumaa immoo Hiruut sissaffa jireenyi gaafa hodhamu bakka simple as that hiikuu dandeenya garuu akkas jedhaan seenaan kuni baratti tatarsaa'u jalqabe sinitti himaa jedhee jalqaba barreessaa macaafa kanaa yoo ta'ee yoo jettani bara abboonni firdii biyya Israa'el seerrachaa turanitti beelli biyya sanatti bu'ee bara kam? Bara abboota firdii jiraachuu Waaqayyo namaa baraara ameen jettanii maa? Hin beektan jechuudha bara abboota firdii jiraachuu jechuun maa jechuudha beektusi? Sarkilii eebbaa fi sarkilii abaarsaa keessa jiraachuu jechuudha. Hiikni isaa. Okay. Gabaabamatti mee macaafa Ruut jura macaafni jiru macaafa abboota firdiiti mini'am. Mee macaafa abboota firdii boqonnaa 21 lakkoofsa 25 dubbifadhaame. Bara sana jechuun akkuma sila siniin jedhan inni garuu gabaabsee sinitti hima. Yeroo sanatti sabni Israa'el mootii waan hin qabneef bara kamitti? Bara abboonni firdii biyya seerratanitti. Yeroo sanatti sabni Israa'el mootii waan hin qabneef namni hundinuu waanuma qajeelaa isatti fakkaate hin hojjeta ture. Abeet xaaxaa. Biyya mootiin keessa hin jirre Waaqayyo isin jiraachise. Qeesiin ganama eenyutu lallaba kokkasii laatee naan beekan. Gaggeessaan barbaachisaadhaa jettee kana baay'ee. Gaggeessaan hin jiru ennaan caal jedhan ilaame. Bara sanatti Israa'el maaliin qabdu ture? Kanarraa kan ka'e namni hundumtuu waanuma isatti fakkaatedha. Yoo karaarra rafaa oolu ta'e karaarra rafaa oola. Makiinaan qaban malee makiinaan alasii baalee Itoophiyaa deemna faayilu. Kanaaf sabni hundinuu akka horii waanuma isatti fakkaate godhee jiraata. Seenaan jala ammatti fufee jiru immoo bara sana kan kun ta'ee bara sana keessa immoo biyya Beetlehemitti maaltu ta'e? Beela guddaatu ta'e jedheetu welcome to this family Elimelekif Nu'aami. Beetel keessaa kan jireenyi harkatti tatarsa'e tokko faamiliin tokko immoo bara beelli achitti ta'e jiru turani maqaan isaanii Elimelekif Nu'aami jedhamanii waamamu. Isaan immoo ijoollee meeqa qabu? Ijoollee dhiiraa qeerroo 2 qabu. Maqaan isaanii immoo Mahaloonii fi Keeliyoon jedhamu. Beetelitti beelliin ta'u yeroo hundumaa. Beetel jechuun maal jechuudha beektusi? Meedatti maame? Bakka mana daabbootti daabboon dhibee maaltu ta'e? Beelli ta'e. Kanarraa kan ka'e hiriyootaaቸው በእግዚአብሔር እጅ መበተን ሲጀምር harka Waaqayyo irratti diigamuu gaafa jalqabu Elimelek haati manaa koo ijoolleen koo
isaanii mannaa mee ka'eetan biddeena barbaadee biyya biddeenaatii ba'ee eessa dhaqee Mo'aab dhaqee. Mo'aab dhaqu sinaawosh. Ameen. Mo'aab dhaqu naawosh jedhame maalo. Eessa dhaqe beektusi? Naazreet dhaqe miti. Samaariyaa iyyuu dhaqe miti. Eessa dhaqe? Mo'aab. Nutu amma literally sargaafa dubbifnu waan qallaadhi nutti fakkaata malee Israa'el tokko immigiraantii ta'ee gara Mo'aabitti baqate jechuun saree bataskaana lixxe jechuudha. Bagan jedhe. Saree bataskaana lixxe naannoo isaanii galuu ni deemu. Akkami saree bataskaana lixxe biyya keessanii? Ulfinaan baatanii sheebaasuu qola Jarman. Fooxaatti xaxanii sheebaasuu mataa ishee sukkuumaa baasuu fi maaliin baasu? Murtuudheedhaan hamma isheen biyya qaaletutti. Mo'aab jechuun Israa'elootaaf saree bataskaana lixxe jechuudha. Kanarraa kan ka'e Waaqayyo warra Mo'aabota wajjin waliin fuudhina, itti noolumina, wajjin hin nyaatina, wajjin hin waaqeffatina, ani bara baraan tuffadheera Waaqayyo. Salphina Israa'elaawiin tokko biddeena dhabee biddeena barbaacha. Otoo amma joornaalistiin Mo'aab keessaatii Ilaamelekatti dhufeeme Ilaamelek eenyu maqaan kee? Ilaamelek. Eessaa dhufte? Israa'elii. Israa'el keessaa kutaa warra kam? Dambidoolloon jedhu. Beetelehem. Beetelehemin dhufe jettee? Ba'Yesuus eessa akka dhufte beektaa? Eessa akka jirtu beektaa? Salphina guddaa. Eessaan dhufe jette meeme irraa kaatti haasofte fakkaata. Eessaa dhufte? Yerusaalem magaalaa Beetlehem. Eessa dhufte? Eessa jirta? Mo'aab. Biyya kam? Biyya Waaqayyo keessa darbinaa jedhamu. Biyya dhaqanii wajjin hin nyaatinaa isaan siniif saree bataskaana lixxe jedhamu. As dhufte ati asirratti dhugaadhaa kun maal godhure jireenyatu bittinnaa'e. Hiriyoota sibbatten. Takka jireenyi gaafa diigamu iddoo namni dhaabanne nama dhaabdi miti yaabbe. Singalesi fanaaf naga laappo. Baran biyya Ameerikaa dhaqame hojiin koo jalqabaa maalidha beektaati? Keeshaa baachuu ture. Walmaartii keessa dhaqee Walmaartiin jedhamu tokko jira inni beeka. Ani wangeela baachuun naqansee hojii dhabeetan Walmaartii dhaqee kaartoonii baachuutti ka'e. Maali goofta Itoophiyaatti wangeelan baadhaa sitti gaa kaartooniin sii baadhaa amma kun sitti Mo'aabitti nafitte moo Ameerikaa nafitte jedheen. Hiyoot sibbatte. Hiyoot kana duwwaadhaan otoo ga'ee amma gahaa miti kan maatii kanaa. ሕይወታችሁ እየተበተነ ያለው በእግዚአብሔር እጅ ላይ ይሁን እንጂ አሜን። አማሪፈት በኩትከ ከከለስና ከሰሳዋንተ ሃሌሉያ ዲገማ እንጅሩ ትዳሪንከ ዲገማ እንጅሩ ሆጂንከ ዲገማ እንጅሩ ኬዚንከ ዲገማ ቢብትና ቀበደቶ ጀቱን ሲርካም ጫቻችሁ ሀርከሳራታው መለ መነሳከ ሰታታው መለ ዋንሂሩት ዋንኑ አሜን ዋን ያበመለክ ዋን ቦኤስ ሂኖን ሂኖቼታ ሂባለች ሂንከተካ ጭቱን ጅረነሳኔ ergaadhaan harkaa fudhaan. Haaleluyyaa. Otoo kanumaan dhume gaarii ture kanaan dhumuu dide. Argitaniitu lakkoofsa sadii waan ni jedhu cituu isa lammaffaaf cituu isa dugda nama citu. Akka jedhas lakkoofsa sadii irraa. Maqaan jarreenii Ifraataa warra mandara Beetelehemii ba'anii biyya Mo'aab takka taa'uudhaaf itti galan kuni Ilaamelek haatimanaa sammuu Naa'omi ilmi sammuu lama immoo Mahaalooniif Keeliyoon jedhama ture. Inni baqatee biyyaa ba'e achitti mataa mareessa eege. Eenyuun? Ilaamelek inni beelaan du'uu komannaa dhaqee nyaadhee sokke. Gaafachi dhaquma maal ta'a lakkoofsa sadii irraa Ilaamelek ilmaan ishee wajjiniin qofaatti hafte. Hiyoot sibbatten. Meesni taa dhaga'amume. Itoophiyaa irraa
baate Jarmanii dhufte. Adarbatte nyaadhee nankuufee naataa'ee itoo dhabee inni immoo eessa dhaqe beektu han Jarmanii gadi Mo'aabii dhaqe. Du'a baqachuu dhaqee maal ta'an hin du'e. Mee yaadaamee amma Nu'aamiin maal haa taatu kaa? Ijoollee sayyummoo ijoollee adaaltiidha. Ante ganaa ijoollee reefuma safara qobaatti hafte biyya ormaa keessatti hiyyoo sibbattani. Isumaaniyyuu yoo ga'eeyo isumaaniyyuu yoo ga'e gaafa jituutti ka'ummoo muka jigatti maaltu baay'atedha Oromoon. Qottoon hin baay'atan takka qottoon itti baay'atettanii beektus anas keessaa qottoon itti baay'ate jedhu namoota 14 jiru naan jedhe gooftaan macha. Qottoo rakkinaan naa darba jedheetan Waaqayyo na yaadata maatii koo biyya koo eebba na godha jedheetan ofii kooyyuu eebba ta'uu dadhabe kan jedhan namoonni 14 as keessa jiru naan jedheera Waaqayyo. Iyyatarratti na yaade na garaachu. Qottoo sirra jiru harka Waaqayyo irra haa ta'u malee. Naan kun harka abbaa kee irra haa ta'u malee. Fannoo isaa jalatti haa ta'u malee. Hinodha Yesuus. Hinodha Yesuus. Hamma keessa ga'u otoo hin ta'in hamma ulfina ilma isaa Yesuus isa ga'u. Godhee keessaa baasa Yesuus. Innaa qobaatti hafuurishee cabbuusaa cituusaa ittuma fufe. Gaaf tokko ilmaan ishee bakkeedhaa dhufanii maamii lutoo jaalallee nu qabe jedhanii. Dhiirota maamii jaalallee nu qabe. Waaqayyo fagalatu ijoollee biyya abbaa keessan irraatii jaalalli si qabe jetteen. No maamii. No. Ijoollee biyya abbaa keenyaa miti. Asuma dubartoota Mo'aab irraatii fiqiriin nu qabe. Maali salphina akkasii gooftaa Yesuus? As dhufuunu salphina gadheedha. Amma immoo Mo'aab isa Waaqayyo afaanii baasee macaafa abboota firdii keessatti waliin fuudhina walitti heerumina jedhe isaan immoo fiqirii zoonaal. From who? Not from Israelites. From Moabite. Haa ta'u isaan immoo eenyudha maqaan isaanii? Orfaanii fi Ruut jedhamu. Maalikaa ijoollee ko ilma qaba jedhee abbaan keessan nuuna abdiin qaban ture Israa'elittoo dhiiratu lafa namaa deebisa. Otoo na fudhattanii bal'anillee lafa abbaa keessanii naa deebistu turtanii isumaayyuu fuunee asitti hafna jettanii. Egaa maala godhalee tiksiinan itti xaqqasu kana booddee na harkaa dhume waan jetti fakkaatti. Mitiire maal xaqqasti kana booddee isaanoo beeku. Harkatti dhume jite hin jite mee bakka Mo'aab taa'aa dhaggeeffadhaame keessa jireenya akkasii warri qabdan. Bakka Nu'aamii taa'aati dhaggeeffadhaa. Innaa hin abbaan manaa hin du'e ijoollee abdii ishee dhiira lama qabdi abdii ishee ormoota fuudhanii otoo kanumaan hafee cabni ishee. Ciccituun jireenya ishee otoo kanumaan dhume ciccituu isaatti aanu sinitti bu'u. Qoyna hin deemna nan fixa'u. Har'a gudii keessan egaa ergaadha waan ta'eef galuun hin jiru. Dhiistee yoo galta akka duwwaa galta kana dhibeena. Lakkoofsa shanirraa immoo booddee immoo Mahaalooniif Keeliyoon duunaan dhageessaniitu eenyuuf eenyu duunaan? Bari Yesuus maali kan Nu'aamiin immoo adduma. Mahaalooniif Keeliyoon duunaan dubartittiin abbaa manaa ishee fi ilmaan ishee lamaan dhabdee qobaatti hafte. Waaqayyo qobaatti si hambise. Yoo ta'es harka isaa irratti taanaan. Ameen jedhi kaayi. Yoo ta'es fannoo isaa jalatti taanaan. Nootti beeka akkatti haaressu. Inna ilmaan ishee lamaan maal ta'a? Abbaan manaan du'e, ilmi du'e, ijoolleen nafa amma kana booddee akka namaatti Nu'aamiin abdii qabdi jettanii yaaddus. Akka namaatti natti himame akka afuuraa odiisaa. Akka aadaa Israa'elitti yoo Waaqayyo biyya abbaa ishee yaadate deebi'uu hin dandeessi garuu carraan ishee maaliidha ijoollee dhiiraa malee. Carraa qabdi. Israa'eloonni maaliin jiraatu? Lafa qotanii jiraatu miti bara sana. Akka bara kanaa miti. Lafti immoo maqaa eenyuutiin waamama? Maqaa eenyu? Dhiifama naa godhaa malee warri dubartoota lafti maqaa dhiiraa duwwaatiin waamama. Dubartiin lafa qabaachuu dandeessu aadaa Israa'el keessatti. Yoos lafa abbaa manaa ishee ilaa Ameeleketti deebite lafa qabachuu dandeessu.
higgiidha kun higgii Museeti. Amma harkatti calaqa. Hincite abbaan manaa harkaa cite. Ijoolleen harkaa citan. Otuma jettu dubartoota ijoollee isheetti hafte. Gaaf tokko immoo Niwusiin tokko dhufe. Niwusii citu saduma. Niwusichi immoo maayila beektuusin. Ilaamee hundaa shawwadamtee kan jedhu wayii tokkotu dhufe. Shawwadamtee jedhamtanii beektuusin. Keessi nagaan isaanii qofan fakkaata. Hammuma kanaa dandeettii dhaga'uu keessanii. Indaam shawwadamte jechuu beektu naannoo keenyatti yoo waa tokko taatee araadaa taatee markaatoo dambi dollootti waan aanan jalqabde warri markaatoo maal sin jedhu beektu shawwadamtee matoo biizinesichi koo dambi dollootti haaraa ta'ee jalqabe namni jalqabe nama 2 miliyoonarii ta'anii jedhu shawwadamtee Nu'aamiin jedhan maalna Waaqayyoo biyya abbaa kee yaadate Beetlehemiif daabboo laate Mo'aab immoo beelli guddaan ta'e በኢየሱስ maali gaajjiliin koo asitti beelli ta'eera silas beela baqacha biyyaa ba'e amma machitti qubatee asitti beelatte maalan godhame inni hundumaa danda'u qullaan hambisee reettee qullaashee gara Beetlehemitti kaate miillaan gaafa kaatu ijoolleen ishee si faana deemnaa jedhan ijoolleen ilmaan ishee hin deemina ijoollee koo sichi da'ee sichi heerumee da'ee akka hin godhanneef maal ta'eereette dulloomeereette kanaafuu adaraa keessan na biraa hafaa innaan orfaan hin hafte ishee kamtu deeme Ruut si biraa hin hafu waawu waaqni kee waaqa koo sabni kee saba koo biyyi kee biyya koo hundumaa danda'u waaqa Israa'elitti golgaan gala Israa'elitti kooluun gala inni yoo na ajjeese na ajjeesu yoo na jiraachise na jiraachise itti wajjin deemtee otuma deemanii naannoo Efraataa ga'e gabaabumatti naannoo Efraataatti joornaalistii ototti dhufee gaaffii biyya Mo'aab gaafate maal jedhettanii yaadattu lakkoofsa 19 gara samisraachotti gara hodhamutti darbaa jira maxuruufti akka jiran kanaaf isaan lamaan orfaanii wajjin hamma Beetlehem ganitti itti fufanii adeeman yeroo isaan Beetlehem ga'an dubartoonni dur ishee beekan dur biraa biyyaa otoo hin bahin ollaan ishee Nu'aamiin dhaqu jedhanii fiiganii dhufani hin dhufanii joornaalistii keessa jira haa jennu Nu'aamiin jireenyi biyya Mo'aab akkam ture jedhee ishee gaafate. Na duukaa irtuu warri iddoo asii ijoollee isaa maal osuma dhaggeeffadhaan ergaa keessa waan ta'eef jennaan waan Nu'aamiin deebiste dhaggeeffadhaa lakkoofsa 20 mandarri guutuun sababii isaaniif hin socho'ee dubartoonni kun Naa'omiidha jedhanii Naa'om jechuun immoo faara toleetti. Ilaameleki Nu'aamiidhaan hanii jedhee waamuun badhaasa rakkisu. Hiikni Nu'aamiin Oromiffatti gaafa geeddaramu hanii jechuudha. Damma koo maal taatanii warra abbaa manaan qaanoftanii moomaa afaan Ibraayisxii isaarraa sirriitti gaafa tiraansileetii ta'u Nu'aami jechuun maaree jechuudha. Dhuguma akkas jechuudha abbaa manaa maaree jechuun qaanii miti. Inna akkam tureedhaan inna gaafa gaafatanii isheen immoo Naa'om jettanii ana hin waamina maaliif Nu'aamiin inni hundumaa danda'u jireenya koo keessaa ba'ee akka anatti hadhaa waan godheef maal jedhaatti abeeti yoo sibbattan maara gammanettanii na waamina hadhootuu jedhaa na waamaa maaliif isa hundumaa danda'u Waaqayyo jireenya koo keessaa ba'ee jireenyi natti hadhaa'etti Waaqayyo jireenya kee keessaa hin ba'ee miti minnoo harka isaarratti diigaa jira inni sumicha hojjete caccabsaa jira tatarsaasaa jira maaliif akkasatti
tolutti bareechate hodhachuuf waaqayyo. Amiin jettuu hin amanamata. Narraa bal'ina keessaa ba'ee akka mee walumaa galatti nutti himee akkam ture jireenyi kee joornaalistiin itti fufnaami lakkoofsa 21 irraa akkas jette. Ani harka guutuudhaan ba'ee gaafan ba'eetti. Ishi waaqayyo immoo harka duwwaa na deebise. Orbeet harka duwwaa deebisee na fide. Egaa waaqayyo inni na harkatti qabe inni hundumaa danda'u waan hamaa anatti fide maaliif Naa'omii naan jedhu ture jette. Akkasitti Naa'omiin biyya Mo'aabii deebite Ruut haadha manaa ilma ishee wajjin durba Mo'aab sana wajjin dhufte isaanis biyya Efraataa ga'anii dhaqan. Hamma kana fiddanaan na cinqetu. Ciccitaan jireenyaa bakka dhume. Bittinnaan jireenya kee bakka dhume jedha. Aawwan የመሰፋት ጊዜ ነው። አሜን ጀተንስ አማ ካየሮ ሆዳሞቲ እንካን ለገልከለ አማ ጋፋ ካለመ መንቀበል ለፈንቀበል እሳደር ከቡት ጅራጅሬኝ ሳኔፍ ሆምሌስ ስትሪት ራጀር ከቡት ጅራ ሆጂን ሳናርዳቹ ደንዳንም ወይራውስ ያከኮለ ካርቶን ይሚት ማልጎቹ ደንዳው ሳናር ጅራ ከነቦደ ቤላኔ አሚና ማፍናኑ ደንዳው ትረጅራ ወንጌል ደጋ ማሎ እርጋ ዋቀዩ ሰንዲ በረከና ራጂቱ ዋማለ ነገው ገሩ ኩዲስ ራጂ ለናንጀራ ዋቀዩ አሜን ማቃ ዋቀዩ አይብፈም ራጂ ኡጋ ዋቀዩ ራጂ አሜን እና ቀኒፍናኑ እስራኤል ከሰትሞ it is the lowest job anyone can do hoji saduma the low class achiraja if low class amale waaqayyo mohoda jalaga jalla dasio hallelujah na kana rafanitu kana makani imama adan israel ada oromo wal fakata mitire mitinje dugo wal fakata yaron kam wala sinti mutre kana makate imaye ye atiji si kadabeta dunomteta me kaetanini lafuma abban faranat tolerati daqeta qarni fodde fide daake bitireni sinawachisati aticisirte nkataka immigranti namgaru muteren ma sayi warenyuti rut moy moabja dame samojirti Efrata Bethlehem jirti immigranti nam warakatan qabdu. Oh my God, she doesn't have paper. But in sajalati ganti sarka sajalati kolu itikalte waaqayyo ayana ngesu tibega ayana sarka kesu Jesus gafo gafo majal kaba mali sika kese bertu ayana rufisa wandi jerusalem tinima bokonna lam oh my God ela la cosa bokonna lam la cosa se dixiame si sava Ruti kanarratti baate garamasi to kodakte warra midhaan haman qarbi boatte akkuma eenyu jala akkuma eenyu akka dingatamiti akka walaqata shebiti akka sidini shebiti akka eenyu amma tijatu brandar bo akka eenyu akka dandeetti kebiti kana boodde strange ke kana damu dalqamu ayana tu sidufe mihret kasamai mercy and the grace oh waka kama shiniga handova amen Jesus it's okay hada wa kufutu kufe wan chabutu chabe hodame ba amale kana boodde yetebettene nagarachu የክርስቶስ ክብርን የሚያክል ሆኖ ይወጣል አሜን ይሰፋል አሜን ካፈነሙ ጀልከሙ ዳጋ አኩማ አያነ ሼቲ ሞ ማሲሱን ህርማታ ኢሳ ቆሞ ኢላ መለክ
ture gaafuma deemtu haruma baate gaafuma jalqaba otuma deemtu qarmii kana bira too dabartu hin ilaalti faranti turan dabarti hin ilaalta hinuma dabarti otuma deemtu ayyaanni waaqayyoo eessatti ishee gashee beektus qarmii fira abbiyyuushee qarmii maatii bo'eesitti dhaqxee funaannachuu jalqabdee gaafa ayyaanni waaqayyoo si geggeessuu haleluuyaa kampaaniitti ati tutulittu kampaanii abbaa keessiif ta'a kampaanii Kiristoos irraa mul'atu siif ta'a kampaanii leenjichi Yihudaas irraa lallabamu siif ta'a kana booddee innati dabartee itti lixxu maqaan Yesuus irraa kan lallabamu ta'a. Amen. Because Abate Netanyahu Yetanakalon ይፈጽማል ሆነ ሁሉ ይሆንለታል ያለ ሁሉ ይሆንለታል because he is a creator. Hallelujah. Amen. Harumabat si alaman miti qalmi mo namundat eeyamamit serraja yumane low class dagatitani kutu derana wante akkuma gaggeessa ayyaana waaqayyo otuma deemtu maasii abbiyuushet eenyu abbiyuushe ilaamelek miti bo'eesi moobboleessa eenyuti ilaamelek maaltakan si wongeelin dubbiftanii inna abbiyyuudha jechuudha by default innis warra abbiyyuuti mitire achi galtee inna akkuma carraaboo investerichi bo'eesi magaala sana jiraatu ture maasii isaa hojjetoota isaa ilaallachuudhaaf gaafasichuma waan itti koonu kan dhufte waan Israa'el gaarii siifaa godha egaan immoo gaarummaa sitti agarsiisa jalqabutti ga'edha Yesuuseen ilaamee har'aa booddee qarmii nama biraa hin naqin